Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam isaa kana keessanii nuti nagaa guuturraa kaa qabnaa nageenya nu bukkee ture simbirlee haa jiraatu isiniin jechaati. Deebi'ee dhufee jira kaleessaa qocoodha kan hojjetame har'ammoo accooteedha. Accooteen immoo isinitti meen ture jechuudha. Maaliif piroosasii dheerata? Akka sanaatti akkuma salphaatti bisheessitaniitu irraa fiddanii tooni nyaachuu osoo hin taane baay'ee dadhabbii nama gaafata. Garuu dafeeffaa namaa hin bishaatu. Garuu irraa tooftaa wayiitan fayyadame jechuudha akka dafee naaf bishaatu jechuudha. Kana dura waan anjiileef jechuudha. Yeroo baay'ee kasala isin fixa. Baadiyyaatti illee qoraan yoo bobeessan akka salphaatti hojjechuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een jechuudha qoccoo isa kaleessatti irratti maalidha inni waan beeku. Bakka waa baay'ee jechaa turtanii namoonni beekan immootuyyuu waan sirriitti gadi fageenyaaf haala isaa akkamitti akka hojjetamus immoo faayidaa isaa warri beekan immoo irraa dubbataa turan jechuudha. Anillee akkuma keessan kaleessan argee inni sun haaluma salphaatti bakka akkuma sukkaar dinnichi sanaa affeeltanii kaatanii waan tokko jechuudha waa baay'ee isin hin gaafatu jechuudha. Accooteen kun garuu waa baay'ee nama gaafata. Maaliif akkuma affeeltanii fiddanii nyaachuuf gana qimamiiwwan adda addaatti gootanii shunkurtii akkasuma waan adda addaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanaan amma jalqaba namni miicee biyyee isaarraa miicee ka'ee immoo deebi'ee akka kanatti soofee ergee sana immoo deebisee maalan godhaa akka dafee naa bishaatufan tooftaa kanaan hin fayyadame jechuudha. Tooftaan sun immoo tooftaa akkamiiti yoo ta'e hin arguuf jirtan jechuudha. Kanaaf gizee tokko tokko walumaa galatti maal isin jechuu barbaada. Bakka isiniif ta'ee jennaan guutuma Oromiyaa irra naannooftanii jechuudha. Aadaawwan garaagaraa osoo barattanii baay'ee namatti tola jechuudha akka kottan jechuudha. Maaliif waa baay'ee waan hin beekne waa hedduu baradha jechuudha. Kun amma nu bira hin jiru waanuma soofnu hin qabnu jechuudha. Nu biratti hin jiru jechuudha. Qoccoos ta'ee accootee nu bira hin jiru. Kaleessumayyuu viidiyoo kaleessatti isiniif dubbadhee ture jechuudha. Nu bira baay'inaan kata'u xaafiidha, garbuudha, akkasumas immoo shunkurtii wantoota adda addaa timaatimii kana oomishna malee waan akka kan kanaa hin jiru jechuudha. Kanaaf ati eessatti dhalattee isin nama eessatti akkamitti kanan beektanii akkamitti qoccoo wallaaltee mana jechaa turtan. Maaliif sirriidha. Irraa isiniif dubbadheen ture kaleessumayyuu jechuudha. Kuni kan nu dhufe amma Wallagga irraayi. Kan koommoo hin beektaniis akka ta'e jechuudha. Salaalee yookaas immoo Shawaa kaabati jechuudha kan koo jechuudha. Kanaaf akkuma naannawaatitti hundumti isaayyuu haalli hojiis ta'ee bakka aadaa wantoota hedduu wal gata jechuudha. Garuu barachuun immoo nama fayyada karaa kamiinuu isiniin jechuu fananii. Kanaaf ani amma ergan irraa soofee fixee maal gochuu barbaade kun akka kanatti jechuudha. Amma yoo laaltan namni kana dinnicha jechuu danda'a. Garuu dinnicha miti isuma jalqaba santu soofamee irraa xumuramee qulqullaa'ee naan akka kana ta'e achii booda feestaala kana fidee distii keessa kaa'ee feestaalaan guduunfee maaliif akka afurri isaa sun dafee bilcheessutti jechuudha. Kasala koo qabsiifadhee kasalarra kaa'ee jechuudha. Kuni maaliif tokkoffaa akka dafee isin bilchaatu yookiis immoo sa'aatii isiniif qoxxobaa jechuudha. Sa'aatii keessan dafee isin jalaa sa'aatii dheeraan fudhatu jechuudha. Haala kanaan ergeen godhee ka'etti immoo distiin biraa distii noormaalii qopheeffadhee asitti shunkurtii akkuma beektanitti hojjechuu dandeessan isin garuu jechuudha. Akkan jalqaba argee hojjedhee toonii nyaanni isaanitti toletti jechumaan akkasumatti itti fufee jechuudha. Ammootu dirqama dhadhaa qofti jiraachuu hin qabu jechuudha. Zayitiidhaan isin hojjetama. Jiraatennaan garuu dhadhaa turre ariifidha jechuudha. Haala kanaan ammasitti isa sanammoo fidee maalan godhee asirratti tirii irratti kanan yoo jedheef akka qorruu fananii wanta itti fagdan kana qabaattanii jennaan sunis salphaadha. Garuu sa'aatii amma sa'aatii koo xiqqeessuuf jecha sa'aatii gabaabsuuf jecha maalan godhee maashinaan handaakee jechuudha. Isa kana fidee asirratti qilleensa fudhachiisee ergeen xiqqoo qorree jechuudha. Maashina shunkurtii daakunan daakee jechuudha. Maaliif ana sa'aatillee naaf qoxxobee akkasuma mootuyyuu inni harkaan wannoo itti fagda sun maal ta'a beektu battala sanatti nyaattanii kan fixxan yoo ta'e malee yoo bulee xiqqoo ishee harkaa jedha jechuudha. Maaliif ergee bishaatee ka'e akkuma argaa jirtan kun amma bishaateera akkuma laala akkuma sukkaar dinnichi yookaas immoo akkuma dinnichaatti bishaata kana fiddanii gaafa harkaan immoo tuttuqxanii wannoo ittanii qulqullina sana xiqqoo ishiin achirratti wal gata waan ta'eef harkasin jalaa jedha jechuudha. Bariitti foolii jijjiirrata. Garuu battala sanatti nyaachamuun noormaalii nyaattanii fixxan taanaan hin danda'ama jechuudha.
Kana fakkaata. Kanaaf ani guyyuma tokkichaan siistarii Isaayyaasiitiif fidee dhufee gaafa sanan ishee irratti ilaalee lammaffaa immoo deebi'ee durbiin isaallee nuuf fidee dhufte sana irratti baqaadhaan hojjedhe jechuudha. Nyaadhee innaanis kanatu noormaaliin naaf ta'e jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuu fi isa kaleessaa ijoollee baay'een koomentii keessa ilaaleen ture maaf ilkaan hin qabdaa seera nyaadhu kana koo barteennaa minamina jechaa turtan. Angaruu kanan irra filadhe jechuudha. Cootee kana jechuudha. Kanaaf shunkurtii koo haala kanaan wannoo jedhee hirdiidha kanan itti dabalee kun immoo zayitiidhuma qabamii itti godhee akka dhadhaatittiin nan wannoo jedhe jechuudha. Nan ho'ise. Kanaaf isa sana fidee asitti naqee siniif biratti immoo waan gochuu qabdanii ani akka qocaatittan qaaraadhuma noormaalii fi naci shunkurtii nan daakee maashina xiqqoodhaan jechuudha. Sanan fayyadame inni nama jalqaba isinitti agarsiise sana ture. Achi booda haala kanaan maashinaan daaknee shunkurtii isaa asitti dissii irratti bisheessanitti zayitii xiqqoo kaduraatti godhee ergasii garuu zayitii noormaalii ho'ise sanan itti naqee jechuudha. Kunoo haala kanaan irraa ba'ee bishaatee haaluma salphaa kanaan kunoo amma dhiyeessee gara nyaatatti ce'uuf kaaneen isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Walumaa galatti waan hundumayyuu yaalii geggeessuu baruun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf amma nyaanni ga'ee jira. Jalqabuudhaaf dhiyeessee ture. Argaa jirtan kunoo. Eshi araara fayyanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftotaaf kabajamtoota chaanala keenya marti keessan nuun nagaa irraa fakkamna akkam jirtu fayyaa keessanii. Akka carraa ta'ee ganama barii sa'aatii 11tti kan manaa baane mucayyoo kana wajjin baanee dhimma keenya xumurannee amma gaafa dhufneen immoo misaatu qophaa'eera. Misaan kan qophaa'e maa inni laata jechuu jirtu. Nyaata aadaa kan Wallaggaa qoccorra jalqabee hancootee nu qophaa'ee jira. Irratti maal dubbattanaa jennaan nyaata waggaa 7 ol qajeelee dhabeetu nu dhufe jedheetan gammachuudhaan simadhe jechuudha. Itti fufii nagaa gaafadhu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa qabnaa deebinee dhufnee jirra. Egaa obboleewwan kiyyaa erga ganama jalqabee haga yoonaa akkuma argaa turtanii hojiin isaa isinitti meeraa isteeppii dheeraa namatti fudhata. Amma kana iyyuu xumuruun koo waaqaaf galanni haa ta'u koottaa nyaadhaa xumuramee jira. Accooteen haala kanaan xumuramee inni kaleessaa maalidha jechaa turtan nama koomentii keessanii qoccoo jedhama. Anis akkuma keessanii haraan baree warri beektanii immoo baay'een keessan nu dharraasistee jechaa turtanii osoo onlaayiniidhaan kan ergamu ta'e isiniif hin erga ture homaa gochuu hin dandeenye. Kunoo nyaataa jirraa keessummaan keenyas hin dubbattu malee hin sodaatti kunoo ishee kana turte kan dhangaa kana hunda isaa nuuf iddee dhuften isiniin jedhaa koottaa nyaadhaa turtii gaarii walumaan haa nyaannu. Haa nyaannu. Abbooda rakkoon qabu. Yaa Rabbi yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Gaafa gaaddisa nu fide sana guyyaa hojii olee isaan mana keessa shurri guddachaa oolanii an bakkeeti bishaan badisaa wayii lama fuddee galee waaminaanii nama waaminaanii jedhan beektaa didanii iyyanii mucaan du'eera nama tajjeesanii iyyu. Inni dubbatu afaan hin dhufumaa goonaa. Wajjin ayitiin jedhan afaan itti rukutan dannagaa. Isheen immoo isa nyaatattee itti dadhabaa waltee guyyaa waan miilaa hidhatee kan hojjechuudha. Achiin kee Wahiyyoo akka isheetti dadhabee. nyaata qophaa'ee lafa yeroo nama waamanii dhufanii nu ilaalanii akkan dhugeetii akkan dhugee dhufeesin baranii jarri kee duguuggatanii qodaa keessaa harcaafatanii nyaatanii gara mana isaaniitti. Utuu hin nyaatiin eebiyan. Akkuma dharree jechuudha. Maaliif namni isaa gaafachuu dhufa sun kan nu dhiyeessineerraa isaan illee baay'ee hin jaalatu.
Nama biyyaa turanii. Ijoollee godhee nyaati. Jasoof jedhanii mucuu godhanii nyaatan gaaddisa jira. Gubadhu uffata nama beesi wayyoo itti gubatte. Ijoollee baay'eetti mastara gatte. Ijoollee gochuu baay'eetti. Yoo jechuullee baay'ee raadheetti. Maaliif inni isheen satu nyaatattee guyyaa mul'aatti dadhabaa ooltee dhufeen akkas goonan ni dallanti.